Alangeen seera hambaa seera Oromoo keessatti gahee guddaa kan taphatudha jedhu maanguddoon Oromoo. Alangeen mallattoo uumamaa jiruu fi jireenya uummata Oromoo keessatti iddoo guddaa qabdu akka ta'es ni himu. Bara durii eegalee taatelee ijoo jiruuf jireenya nama dhuunfaa fi hawaasummaa irrattis faayidaarra oola. Sirna gumaa alangeen geggeessan, sirna gadaa isaan geggeessan, fuudhaaf heeruma isaan geggeessan, sirna falaas isaan geggeessan. Alangeen seera Oromoo keessatti gahee guddaadha kan taphattu. Alangeen tajaajila inni kennu waan irraa hojjetamuu fi haala naannoo irratti hundaa'uun maqaa fi gosa garaagaraa qaba. Gosoonni alangee 5 akka jiranii fi inni jalqabaas alangee meexxii ta'uu himu jaarsoliin argaa dhageetti. Alangeen kun seera qucee kan murteedhaa jedhu. Oromoon nama baaballeesse kan nama ajjeesellee haada itti godhee bakka nama sanii ajjeesaa jedhee qucee kenna. Kunis adabbii jechuudha. Alangeen kun muka meexxii irraa akka hojjetamuu fi alangee meexxii jedhamuun beekama. Kanaaf hangafti alangee meexxiidhaa jedhu maanguddoon Oromoo. Gosti alangee inni lamaffaan alangee warseesa jedhamuun waamamuu fi gogaa warseesaa irraa kan hojjetamudha. Alangeen kun kan golbaa fi seera hambaati. Yeroo golbaati kan faayidaarra oolu. Yommuu namni nama ajjeese horii golbaa oofanii golba guutan. Yeroo sana murtii ittiin laatan. Gosti alangee inni sadaffaan alangee roobii jedhamudha. Gaheen alangee roobii qoraaf, sirna gadaaf, fuudhaaf heerumaaf akkasumas nama gumaan wal ajjeeseef yoo ta'u, gosti alangee kun gosoota alangee 3 of keessatti kan qabatudha. Gosoota 3 keessaa inni tokko alangee dhanquu jedhama. Alangee kana namoota wayyuu kabajamoo ta'antu qabata. Abbaan gadaallee alangee kana ni qabata. Alangeen dhanquu fiixee yookaan mataa 2 kan qabudha. Gosti alangee roobii inni lammaffaan ammoo alangee baaltokkeedha. Sirna gadaa fi sirna fuudhaaf heerumaatti yommuu seenan alangee baaltokkee sana qoratu qabata. Qora jechuun abbootiin gadaa bitaaf mirga ta'anii kottu jedhanii yennaa wal waaman jechuudha. Gosti alangee roobii inni sadaffaan alangee qonyeeti. Alangee kana hookkaatu qabata. Hookkaan kan abbaa gadaa waliin sirna gadaa fi sirna gumaa adeemsisudha. Gama biraatiin alangeen teepha irraa hojjetamuu fi fardaan yaabbatan alangee shabbeena jedhamuun kan beekamu yommuu ta'u, gosti alangee teepha irraa hojjetamuu kun sirna gadaas ta'e sirna fuudhaaf heerumaa keessatti faayidaarra kan hin oolledha. Yeroo ammaatti alangeen meexxii fi warseesaa faayidaarra oolaa kan hin jirre yoo ta'u, alangeen roobii gosti sadeenuu garuu ammallee sirnoota gadaaf faayidaarra oolaa jiru. Kun egaa naannoo Arsiitti. Haa ta'u malee kutaalee Oromiyaa biroo keessatti alangeen meexxii fi warseesaa faayidaarra oolaa akka jiran ni himama. Godina Booranaatti jaarsa argaa dhageettii kan ta'an Kanuu Jiloo gosoonni alangee 2 akka jiran BBC Afaan Oromootti himanii turan. Gosoonni alangee lamaan kunis alangee licoo fi alangee kan fardaan yaabbatan jedhamuun beekamu. Alangee licoo kan uumama dhalootaa ibsudha. Alangeen kun fakkii addeessaa fi bakkalchaa kan qabudha. Aadaan keenya ji'aa fi bakkalcharraa uumamtee jedhu jaarsoliin argaa dhageettii Booranaa. Kanaaf alangeen fakkii addeessaa fi bakkalchaa qabdu kun aadaan Oromoo uumama waliin hidhata kan qabu ta'uu kan ifoomsudha. Alangeen licoo mallattoo uumamaa waan taateef abbaa warraa maratu qabata. Alangeen licoo abbootii gadaa, qaalluu, hayyuu, jaarsolii qe'ee dabalatee abbaa warraa kamiinuu akka qabatamtuu fi alangeen licoo gogaa warseesaa irraa kan hojjetamtu akka ta'es ni himama. Hayyuun yeroo waa murteessu alangee licoo harkaa qaba. Yoo lallaban iyyuu dirqama harka keessa kaa'anii walii lallaban. Gama biraatiin ammoo alangeen fardatti yaabbatan waan jilaa keessa kan hin jirre akka ta'es jaarsa argaa dhageettii Booranaa obbo Kanuu Jiloo BBC Afaan Oromootti himanii turan. Egaan hordoftoota keenya kabajamoo taatan bara durii eegalee taatelee ijoo jiruuf jireenya nama dhuunfaa fi hawaasummaa irratti alangeen faayidaarra oolaa akka ture akkanaan qindeesseen isin biraan ga'e. Waan hordoftaniif guddaa galatooma. Chaanaalii YouTubebii Finfinnee Maltiimiidiyaa like, share, subscribe godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.